nagaa fi jaalalli araarri waaqayyo kallattii fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo hundumti keessanuu warroonni hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Jamaal Toptaatan hundumti keessanuu har'a waan haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Wanti haaromnaan isiniif qabadhee dhufee jiru attamitti appilikeeshinii ta'e wayitii jechuudha. Akkamitti doolaara 400 tolaan argattu jechuudha. Appilikeeshinii kanarra na fayyada jedhee waan ofii kootiitti seenee akka na fayyadus abdiin qaba, isinis akka fayyadu abdiin qaba jechuudha. Itti yaaddee hojjette taanaan ittiin jijjiiramuu dandeetta appilikeeshinii kanarratti jechuudha. Aappii kana eessa arganna? Aappiin kun maalidha yoo jettee, aappiin maqaa isaa Baabil Steetiidha. Baabil Steet jedha jechuudha. Na appilikeeshinii kana eessa arganna yoo kan jettanii salphumatti argachuu dandeettanii linkii isaa description jala isiniif kaa'aa. Namoonni mana kanaaf haarawaa taate subscribe, like akkasuma share gochuun hiriyoota goddanyoota kan kee qaqqabsiise siin jedha. Itti aansee appilikeeshiniin kun doolaara 400 nuuf kenna. Doolaara 400 nuuf kenna dhugaa. Waan baay'ee nama gargaaru appilikeeshiniin kun urga dhufeeti 15 tokko hin geenye jechuudha. Aappiin kuni na jireenya namoota baay'een jijjiira jedhee yaada jechuudha. Gadhiifame taanaani aappiin kun dhibbatti gadi hin dhiifamne. Dhibba keessa persentiin 70 dhugaadha jechuudha. Maaliifuu aappilood godhanii jiranii gadhiisanii seera isaa akkamiin gara baankiitti dabarsuu dandeetta, akkamiin gara waan akkamiin birri kana baasuu dandeetta doolaara hojjette kana kan jedhu aappilood godhanii jiran jechuudha. Na aappiin kuni kaawwaa irraa kan adda isa taasise maalidha yoo naan jette, qajeelumatti doolaara hojjette kana qajeelumatti baankiitti transfer godha jechuudha. Baankiitti siif erga yaa'u akkas jechuudha. Innaa gaafa inni update godhanii haaromsanii sirreessanii gadhiisan, wanta update godhanii gadhiisuu dhabaniif maalidha yoo jettanii na gaafattanii, appilikeeshiniin kun gana warroonni intini iPhone silkii iPhone qabatanii jiranii miti. Appilikeeshinii kana gara silkii iPhone itti warroonni iPhone akkamiin buufatee hojjechuu kan qaba kan jedhamuuf jechuudha. Wanti tursiifamee jiruu fi dhugaa ta'e taanaan dhugaa jireenyi namoonni baay'ee ittiin jijjiirama jedhee yaada jechuudha. Aappiin kun baay'ee natti tole. Ati ji'a muraasa keessatti abbaa miiliyooneeraa ta'uu dandeetta jechuudha. Dhugaa ta'e dhugaa ta'e gadhiifame taanaan ana qofa osoo hin taane namoonni baay'een barsiisanii jiran jechuudha. Namoonni baay'een barsiisuu eegalanii jiran. Biyaansi diqqaatti gara namni 50 akkas 30 barsiisee jira jechuudha. Saarchi godhee ilaali. Ingiliffaanis, Amaariffaanis, Oromoffaanis jechuudha. Ijoolleen hojjetaa jiru. Baay'isee ijoollee namoota baay'ee bira gahee jiru jechuudha. Inna appilikeeshiniin kun jireenya namoota baay'ee jijjiiruu danda'a jedhee yaada. Appidate gaafa ta'etti achi gallakkifame namoonni baay'een gara baankiitti dabarfatee abbaa miiliyooneeraa ta'uu danda'a jechuudha. Aappiin kun ammaaf kan gadhiifame nama simachuudhaan doolaara 400 guyyaa gara guyyaatti hojjetta jechuudha. Ati nama tokko simachuudhaan doolaara 400 yoo argattu ta'e nama meeqa, nama 10 ol simatte taanaan meeqa akka argattu itti yaadi sin jedha. Kutaa isaa tokkoffaadha jechuudha. Ammaaf doolaara ati hojjette gara baankiitti baasuu hin dandeettu. Maaliifuu gara bultii ji'a tokkoo fi bultii 15 akkas ta'e yoo kennee jira jechuudha. Kaampaanii aappii kana hojjette gadhiise kennee jira jechuudha. Maaliif kennee gadhiise yoo jette, siitingotaa fi warroota iPhone, laaptooppii, kompiitera kanneen qabatanii fi haala tokko sirreessaa jira jechuudha. Dubbiseen ture hanumtuu mataan kiyya dubbiseen ture jechuudha. Inna kaampaanii kana argachuu dandeetta salphumatti ofii keetii yoo dubbisuu barbaadde, akkasuma dhageeffachuus yoo barbaadde viidiyoo isaanis hojjetanii jiru. YouTube chaanaalii akkasuma Facebook, Twitter chaanaalota garaagaraa irratti hojjetanii jiran jechuudha. Kanaaf amma appilikeeshinii kana eessaa argachuu dandeettu kan jedhu fi akkamitti yoo gadi buufnee jenna akkamiin banuu dandeenya, akkamiin seennee hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Akkasuma namoonni YouTube chaanaalii kanaan haarawaa taate subscribe, like godhiiti viidiyoo kana daawwadhu siin jedha. Subscribe, like gochuun na deeggarii. Gaafatee na deeggarte ammoo anillee barumsa baay'ee bareedduu ta'e qabadhee siin dhufa. Kunoo
akkuma amma kun asirratti argitan kana appilikeeshinichi kun isa kana Babel State jedha jechuudha kan mallattoo fardaa qabu kana akkuma gadi buuftii kaateeni al tokkoon tuttaa jechuudha. Gaafa tuttee secret language jedha afaan jechuudha. Language isaa afaanii isa tutta jechuudha. Gaafa isa tuttee jettu afaanota addunyaa arabaa garaagaraa isinii fida. Gaafa afaanota addunyaa garaagaraa inni isinii fide ingiliffarra tutta jechuudha. Kama jalqaba irra jiru kanarra tutta. Gaafa tuttee jette create account jira. Create account kana tutta jechuudha. Create account kana tuttee yoo jette generate private key kan jiru kana tutta jechuudha jalqaba irratti. Generate private key kan jiru kana tutta. Wanti isa tuttu yoo tuttee kaate gubbaa kanarratti jechuudha kun koodii dhoksaa nuuf kennee jira jechuudha. Koodii dhoksaa jechuun koodii gubbaarra kun amma argaa jirtu mul'atu baay'isee jechuudha. Koodii sana koppii godhatte jechuudha. Koppii godhattee koppii akkamiin godhatte yoo jette iddoo koppii private key kan jedhu kanarra tutta jechuudha. Al takka tutta. Isa jecha gizee takka tutta. Yoo isa tutte jettu akkasitti tutta jechuudha. Yoo isa tutte jette achiin booda deebitee maal godhe next step kan jedhu kana tutta jechuudha. Next step kan jedhu kana tutta. Gaafa isa tutte jettu sirriitti hordofaa qofa. Sirriitti ilaalaa. Isa gaafa tutte kaate asitti paaswoordii wal fakkaataa gubbaa fi jalatti illee galchita jechuudha. Kan hin daganne kan gatuu hin dandeenye. Maaliifuu seera isaanii update gaafa upload gaafa godhanii gadhiisanii jedhanii paaswoordii kanaa fi intinii qara koppii godhatte sana bootaa tokkicha kaachuu qabda jechuudha. Kan koppii godhatte amma jechuudha. Kunuuti kan asitti kana koppii godhatte kana koppii asii godhatte kana dursitee bootaa dhoksaa wayii kaachuu qabda. Telegiraamii irras haa ta'uuti nootii irrallee haa ta'u bootaa hin daganne kaa'uu qabda jechuudha. Isa kana kaa'uu qabda. Erga keettiin booda next goote paaswoordii hin daganne kan wal fakkaatu diijitii 6 gubbaa kana barreessita. Mee amma naa barreessu isin barsiisuun malee kan mataa kootii banadhee qabu hin jira jechuudha. Ishi diijitii 6 barreessee jira. Asitti illee wal fakkaatama diijitii 6 barreessita jechuudha. Jalattis akkas goota deebitee hoo koodiin jira jechuudha jala kanatti. Inter verified code kan jedhu kana tutta jechuudha. Code kan jedhu kana kunu dhoksee asin nu kaa'ee jira jechuudha. Ila kunu dhoksee as bootatti san argaa jirtu miti hin argaatan jedhee yaada jechuudha. Kunu dhoksaadhaan bootaa kana kaa'ee jira jechuudha. Koodii ta'e koodii sana itti galchita jechuudha. Koodii sana erga koodii sana asitti galchitan amma asitti naaf ammoo 33 69 naaf kaa'ee jira. Isiniifis kan kana fakkaatu kan biraa isinii kaa'uu danda'a waan ta'eef erga isatti galchitanii confirm jettu kan tuttu jala kana kun confirm kan jedhu san erga tuttanii kan qara koppii godhatan san amma asitti galchitu jechuudha. Koppii kan godhatan san fiddanii al tokkoof quba keessan daqiiqaa 2 haa ta'uti irra keettan daqiiqaa 2 jedha sekendii 2 yookiin 3 quba keessa irra keettanii jedhistu. Akkas gootu eega quba keessa irra keettanii jecha paste jettu san tuttan paste itti gootan koodiin qara dhoksaan naaf kenname amma asin naa bahee jechuudha. Asirra bahee jira. Paaswoordii qara itti galfattan kan hin daganne sana paaswoordii sana itti galchitu jechuudha bootaa kanatti. Eega asitti galchitan maal godhu verified kan jedhu kana tuttan. Bakka dhumatti verified jecha jedhu kana gaafa tuttan dhumatee isin seensisaa jechuudha. Amma erga akkanatti seennee jennee 0 laal doolaarri asirra jiru. Doolaarri inni nuuf kennee jiru 0 asirratti homaan qabu jechuudha. Akkam amma doolaara 400 akka argadhu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kun akkaawuntii feekiidha. Feekii banee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Amma kan ufii kootii banadhe yookiin jalqaba banadhe jechuudha. Isa san natu simataa jira waan ta'eef koodii kiyyeessan koodii sana itti galchitu jechuudha. Amma koodii haa fiduuti. Koodiin itti galchuu qabdan dirqama koodii kana ta'uu qaba jechuudha. Hundumti keessanuu namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan jechuudha. Koodii kana ta'uu qaba. Koodii isinitti agarsiisa. Koodii isinitti agarsiisa jechuudha. Ifama. Hundumti keessanuu namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtanii koodii kana dagachuu hin qabdan. Yoo itti galchitanii koodii kana itti galfattan jechuudha. Achiin booda yoo koodii
Amma ani isinitti agarsiisu kana kun koodii kana jechuudha. Koodii kanatti galchuu qabdu. Hundumti keessanuu jalqaba. Yeroo wantanii akkasii seentanii kaatanii koodii kana yoo itti galchitanii jettanii isin simada. Koodiin keessan kam yoo jettanii keessan kan YouTube isiniif kenne YouTube jedha dhiifamu. Kaampaanichi isiniif kenne kunuunsa kana jechuudha. Koodii kana dagachuu qabdan ammallee screenshot godhatanii bootaa wayii kaa'achuu qabdan koodii kanallee jechuudha. Kun akkuma argitan kana jechuudha. Kana screenshot godhachuu qabdan jechuudha. Koodii kanaan nama simattu. Nama biraa jechuudha. Koodii kanaan isinillee gaafa akkuma kiyya kana asitti kun asii barreesse kana itti barreessitanii jettanii bootaa kana barreeffatan isinis gaafa silkii namaa irratti gadi buuftanii jettan silkii lama qabaannaan already guyyaa gara guyyaatti hojjettu jechuudha. Innaan silkii lamaan hojjechuu dandeessu. Amma koodii kana gaafa itti galchee yoo kaatanii akkasitti galchitanii gaafa kaatanii koodii kana itti galchuu qabdan yeroo jalqabaaf yeroo wantanii dhiifama garuu koodii kana sun galchine isinii banus $400 isiniif kennu waan ta'eef. Ergasii booda iddoo garjala kana turtan jechuudha. Boonding kan jedhu kana turtanii boondingii kana gaafa isin turtanii jettan bakka $400 isinii kenna jechuudha. Kun haalaqe 00 ture $400 naaf kennee jechuudha. Doolaara akkasiin nama simachuudhaan amma maal godhamu amma nama biraa simachuudhaan ammallee $400 argachuu danda'a jechuudha. Innaa maal gootanii aappii kana silkii kanarraa balleessuudha yookiin fakkeenyaaf namni ati simattu jechuudha koodii kan itti galchee $400 ufii argatee $400 sii kennaa jechuudha. Nulaachi meeqa kenna? $400 kana fudhattee jechuudha. Salphumatti nama simachuu bichaan. Innaa akkasii fudhattanii jennaan ati ji'a muraasa keessatti abbaa biiliyoneeraa ta'uu qabdu. Mee ammaan $1 meeqa akka qabu isinitti agarsiisa jechuudha. Mee $1 meeqa hojjedhee jira? Guyyaa tokko keessatti dhugaa guyyaa tokko keessa $12,000 hojjedhee jechuudha. Mee ilaalla waliin kan laallu ta'a. Na hordofaa jechuudha isinitti fida jechuudha. Akkuma argitan kunuuti laala $12,000 guyyaa tokko keessatti hojjedhe jechuudha. Garuu laala akkuma argitan jechuudha. Nama simachuudhaan silkii ijoollee irraa fuudhuudhaan koodii kana fidee achi galchaa ijoollee simachuudhaan jechuudha. Kun koodiin kiyya kana isa kana simachuudhaan isa kanaan ijoollee simachuudhaan $12,000 hojjedhee jira jechuudha. Garuu dhugaa rabbiiti wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdanii tokko akka obboleessaa sittiin gorsu wanti isin beekuu qabdan jechuudha. 100 keessaa persentii 70 jechuudha. Wanti kun dhugam akkana hojjedhee karaa baankiitiin naa baha taanaan dhugaa jireenyi kiyya hin jijjiirama jedhee yaada jechuudha. Innaa wanti kun akkuma dhufeen yookiin expired ta'a. Haaki ta'ee baduu danda'a. Ta'e taanaan isin bichaa osoo hin taane nu hundumtuu namoonni waa'ee kana barsiisan hundumtuu kisaaraa galuu jechuudha. Kisaa ba'u jechuudha. Maaliif amma wanti barumsa kana qabadhee dhufee fi ijoolleen biyya ormaa jirtanii waan kana hojjettan taanaan hin jijjiiramtan jedhee yaadetti jechuudha. Kanaaf namoonni hundumti keessanuu aappii kana buusaatii yeroo qabdan daqiiqaa qabdan keessatti silkii lama yoo qabaattan jechuudha. Wanti isin godhuu qabda yoo silkii lama qabaattanii silkii tokkichirratti akkaawuntii kamamma bante kan orijinaalii gooteeti dhiista jechuudha. Silkii lammaffaa irratti illee aappii kana gadi buufteeti bakka feekimaan bante jechuudha. Feekimaan banaa irra deebaatuma akka waan simatteetti irra deebaa bante taanaani salphama nama biraa invite gochuu dhiiftee ufii kan keeti silkii lammaffaatiin invite irra deebaa goote taanaan salphama $1 baay'ee hojjechuu dandeetta jechuudha. Dhugaa ta'e taanaan na fayyada isin fayyada wal fayyada biyyi keenya ittiin jijjiiramna jedhee yaada. Kanaaf wanti qabadhee dhufe 100 keessaa persentii 70 jechuudha. Bade taanaan yookaan hafe taanaan nu hundumtinu anis hundumti namoota barsiisaniitu akkasuma badee hafaa jechuudha. Kenni taanaan
kenne taanaan nu hundumtinuu abbaa miiliyoneeraati jechuudha. Gaafa inni dhufee jedhesi paartii lammaffaan gaafa inni gadhiisee update ta'e gaafa inni gadhiisee jedhee bakka wadaa osoo buleen ooleen bulini asuma qabadhee isin dhufa jechuudha. Amma YouTube channel ki jala seenuudhaan barumsa application playlist jala seenuun barumsa application jedheeru jira. Isa keessa seentanii na eegdu jechuudha. Kanaafi amma wanti isin dhugeeffachuu qabdan asirratti tokko wanti isin dhugeeffachuu wanta dhugeeffadhu maaltiidha yoo naan jettanii amma fakkeenyaaf gara baankiin baafachuudhaaf yoo barbaadani kun transfer jedha. Jechi transfer jedhu jira jechuudha. Jechi transfer jedhu jira kun yoo na amannes jechuudha. Asirratti maal jedha enter address jedha biyya kan kiiti. Kun ammoo amount jedha. Amount jechuun yaa'u wanti koodii baankii jechuudha. Koodii baankii kunis akkasuma mini wanta hojjette wanta garaagaraati wanta hojjette sitti agarsiisee jira. Akkasuma paaswoordii kan dhoksaa kan uffattisanii kunis free kan jedhusi akkasuma jechuun baankii wal qabatu jira. Akkam akka baasanis bal'inaan barsiifamee hin dhufa yoo dhufee ooleen buliin barnoota isaa qabatee isin dhufaa jechuudha. Kanaaf namoonni YouTube channel kana faaloo taate subscribe, like, share gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u waa'ee barumsa kana haga wal qabattee paartii lammaffaa qabattee dhufutti gaddaa isiniin jedha. Subscribe gochuun akkasuma playlist jala seentanii barumsa isin fayyadu tokko barsiisee jira. Isa san daawwachuudhaan hordofaa isiniin jedha. Bye bye turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.